Tiga lah. Tiga. Itu kan sabutun tiga. Kaba asbas are. Asbas Sulaiman. Sulaiman. Mal kidara ra cacafakan sa. Isaha. Sirida. Maga jasiga sirida. La sirida. Akka siri gubba marto. La asbutu. La kan intina. Kan kabadet. Rakain tira. Ni ada kasan finne. Kan kona de bas. Masa jarin dia bin bas. Tina kaya ci. Dawa tu ko dai. Dia jadi mana tu kok kasih tu face ni agar. Serang balik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya bakka jirtan maratti isin haadha qabu isin jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu isin jechaa kabajamtoota daawwattoota keenya salaamtaan tanya tanoonni rahatee bakka jirtan maratti isin haadha qabu isin jenna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota daawwattoota kabajamtoota daawwattoota keenya egaa honnoo gaara keessa hin galle jechuudha. Agammaan tana maaliif hin galini jechuun keessaniin oolu wanni hin galini Yusuf egaa nu jalaa badee waliin argine barbaaduma jirraa jechuudha. Agammaan tana iddoo inni jirullee hin agarree jechuudha. Karaa inni deeme hin beekne nu jalaa badee hagaan gaara kana keessatti uummata sirii san qabu hin galuu jeetii nutti dhaadachuu ture. Eegas gaa karaa inni deeme hin argine jechuudha. Barbaade isaa eegeedhaan nutu eegee inni nu jalaa badee feesitti waliin argine deemneetuma barbaadu jirraa jechuudha. Akkasitti inshaallah rabbiin nuufi sallee wal nu agarsiisu uummata sanii qabaa jeheeti ka inni walitti haasofne ergas booda hin agarree jechuudha. Deemneetuma barbaadu jirra. Egaan hordoftoota keenya akkuma beektan kaleessa maalirra kan geenye turre quba qabdu. Kaleessa Yusufiin waliin waan baay'ee ta'aa turre. Alhamdulillah qalbiin keenya baay'ee nu gammadee ture. Akkasuma immoo edda halkan nu faana ture waliin turre akkuma beekamu innis ammoo rakkoo dararaa dhuma isarra ture ammas immoo hiriyaa isaa Suleemanitti darbee jira waan ta'eef tarii kanaaf nu harkaa miliqee isaa quba hin qabnu. Edda halkan akkasumatti osoo gaara jala teenyuutu Yusuf nu harkaa miliqeera jechuudha. Kanaan amma nuti naannoo Suleemanitti qixaatamaa jiru sana geenye itti dhiyaanneerra akka shakkinutti jechuudha. Viidiyoo irratti akka shakkinutti naannoo sana jirra. Boolloo inni keessa sesseenaa ture kanaan dura seenee ba'ee faanatti fakkaata. Haala kanaan jechuudha amma naannoo sana irratti dhiyaanneeti kan jirru. Egaa waa hundaafuu inshaallah waan jiru hundumaayyuu waliin ilaalla. Akkuma beekamu gaa Yusufis ammoo isaa akkasitti rakkatu hin taa'u anayyuu baay'ee na dararaa tura waan ta'eef anuti mataan kiyya dararaa kana hunda keessa waan tureef hin callisu taa'uu hin danda'u jedhee nuun lolaa ture jechuudha. Akkuma kaleessa hin gadda argitan humnaan qabnee deebisaa turre, humnaan itti rarraa'ee lafatti gadi qabaa turre kaleessa. Kanaan waan jiru hundumaa waliin ilaallaa nu hordofa. Akkasuma daawwattoota keenya akkuma beektan waan jiru kanaan bakka Sulaimanin baasuu yaaluu deemna inshaallah. Yusufis immoo isuma barbaacha kutee nutti fakkaate halkan nu harkaa badee kutee guyyaa aduu qabnaan deddeemnee xiqqoo goota keessa shilinaa fi nalleen jennaan nu bira ka'ee suufamee lafa badee kutee jechuudha. Gara inni kutee waan hin garree yoo viidiyoo irratti argine malee nuti immoo amma akka Sulaiman hordofni ta'a. Akkasii kabajamtoota daawwattoota keenya eegee jechuudha. Osoo inni hin deemin faayoon nu bira dhuftee turtee sababa bishaan quraanaatti nurraa dheessitee kuttee jechuudha. Nuti ergas booda eega isiin dhufte booda Yusuf waa isii jala bahee deemu waa isiin sirii isii tan nama harkine sanii nukkaamsitee fuutee kuttuu hin beekne jechuudha. Yaada hamaa keessa gallee jirraa karuma inni deemee adda nuun baane waa isaan san jala isii jala deemee
isiin qabdu waa siiriitti gootee gaakee isaanii sanii dhamaastee quttuuni hin beeynu jechuudha Yuusuf yaaddoo hamaa keessa jirra inshaallah wallaahi haluma gammannee kunoo arraas waa gammachuu fi gaddaas wal keessa nutti jira maaliif jennaan karaa inni kute hin beeynu jechuudha akka faayoon qabdullee ifii kutullee hin beeynu hedduu takka yaada hamaa keessa seennee jirra daawwattoota keenya du'aamu godhaadha isinis karaa naannawa Suleyman itti qixaaxaa jiranii itti tumu jiran jechuudha Abdallaa fi faayoon karaa san geenyee jirra ammaan tana inshaallah Suleyman illee baasnaa baasuuf qophiidha jala dhiyaannee jirra harka keenyaan bahuu Suleymanis inshaallah numa deeffannaa karaa keenya faayoon akka feete gootu nama hunda akka feete gootee qabdus nuti jechuudhaan turti malee numa baafannaa jala deemnee nuti hin dhiisnu daawwattoota keenya isin inshaallah du'aamu nuuf godhaan isin jaagamaniyyaa. Hanga akkuma beekamu mukaleessa jechuudha linaan faayoon nu faana turte na hordofaa turte akkasuma gaara keessatti jechuudha nuti baateetti kan turte bakkuma nuti dhufannee ribnee turre sanatti jechuudha. Osoo bishaan of harkaan qabaanneeti achitti jechuudha siirii nuti afuuftee ija keenya jechuudha baay'ee akka nuti dadhabu nu godhaa turte. Wama hundaafuu an duraanuu iji kiyya nagaa akka hin qabne hin beektu siirii jalatti godhanii iji tokko na diimatee akka hafetti jira hamma yoonaatti jechuudha. Lafaa yoon ka'e ifa laaluu hin danda'u ifaa gurguddaa laaluu hin danda'u akkasuma qilleensa keessa illee socho'uu hin danda'u. Akkuma beekamu gaa haala kanaan kaleessa nu faana turte bishaan ijatti naqannee jechuudha haga tokko ofirraa tasgabbeessinee sana booda immoo Yuusufiin akkuma ta'etti uffata isaatti rarraanee jechuudha tabba jalatti gadi qabaa turre. Nan deema malee jedhee nu harka taa'uu diddee jechuudha akkasitti nu doorsisaa oolee jechuudha osoo dhuma sossobnu osoo mana yaalaatiin keenya jennee jechuudha nuti waa meeqa dubbannu kana hunda jiru kaaf jaleessee nagaadhumaan oolee ka'ee halkan nu harkaa miliqeera kanaan egaa jechuudha amma yeroo kanaa kanayyuu qilleensi kunoo carreeree lafarra jiru kana ijatti ol nama naqaa jechuudha qorri isaa qorraa baddaadha gaara keessa guyyaa aduun isaa aduudha akka malee nama gubaa kuno galgalli dhiyaannaan ammoo qorra isaatu bu'uu eegala qilleensi isaa kanatti ija nama jaamsaa diinnumti kamtiyyuu jechuudha yoo namatti adeeme jedhe harkaan nama qabuu danda'a as keessatti warra siirii fayyadamu malee jechuudha warra siirii fayyadamuuf ammoo rabbiin jireenya jalaa fi jala faarratti tarii gaaromsuu danda'a warra ammoo quraana rabbiitti amane rabbiin yookaan rakkisuu danda'a kanaafuu kanumaaf jecha obsineet dhugaa keenya irratti obsinee barbaadaa jirra inshaallah nu hordofaa isiniin jedhu. Egaa kabajamtoota keenya akkuma maggeen jiru dhugaadha yeroonis guyyaan dhoowwal halkanni qabbanaawaa jechuudha amma deemnee hin tatteenyu inshaallah deemnee Yuusuf illee barbaannee Suleyman illee baasnaa jechuudha Suleyman akka malee miidhamaa jira akka malee qixaaxaa jiranii jechuudha faayoon faane inshaallah deemnee harka isaaniitti baasnaa Yuusuf yoo tanagaa bakka inni jiru hin beeknu waa isaan harka jiraate waa Suleyman uummanni illee baasuudhaaf isaan jala deemee naannoo sanitti akkaataa itti Suleyman baasu fala daachuu jiraate hin beekne sarbaafu maal jee akkan dubbadhu hin beeku wallaahi ani hedduu takkaan rakkadhee hunnoo qabbana tana keessa ilmaan wajjin jira jechuudha akkuma agartan kana maggee fi khayriyaalleen akkasumatti qabbana keessa nu hundinuu walumaan jirra aduu fi qabbanaan gaara kana keessa qixaaxamaa jirra kaleessa akkuma isa kadhachaa oolleen hin deemtuu kalas deemtuu ni gallaa jenneen hin galuu isaan kana qabu malee jee gaara kana keessa nu jala deemuu didee sababa sanii fi sababa Suleyman as keessa qabbana tana keessa bullee arrallee asuma keessa jiraachuudha arrallee akka agarru kanatti inshaallah waa as keessa akka gallu nutti hin fakkaanne wooma asuma keessa bulluun isaa daawwattoota keenya du'aa nuuf godhaadhaa rabbi isiniif haa laaffisu jaati. Egaan hordoftoota keenya akkuma beekamu inshaallah du'aa nuuf godhaa isiniin jenna akkasitti teenyes yeroo keenya ofirratti hin gubnu aduun isiniif waan deemaa jiruu fi inshaallah ni adeemna jechuudha gara sanatti waan hunda keessatti wama tokkotti baana yookaan jechuudha ni arganna waan barbaannu yookaan immoo diina nu barbaadutu nu argata kana lamaan keessaa waa tokko jechuudha yookaan hin qabanna yookaan ni qabamna kanaaf du'aa nuuf godhaa isiniin jenna amma adeemuuf yaala ani akkasuma jechuudha naannoo boolla inni keessa jiru sana akka viidiyoo irratti argutti nan beeka naannoo sana bakka inni jechuudha itti rakkataa turedha jechuudha kanaan dura amma ammoo deemee tan ilaalaa walumaan deemnee kan ilaaluu ta'a hordofaa isiniin jedhu hiriya adeemnu deemneetu mala laa'uun taa'u Mubarak sana putasa gamas diraanu yaa saayee tokko jechuudha Mubarak ni narkaa deemaa tokko tunnee tolu amma daawwattoota keenya iddoo deemnee jira iddoo bakka Suleyman itti qaban sana samee Jadi makin habis lalu kau ini nak dapat duit.
Deemee ilaalee moo na dhuguu? Laali kootu ta'e. Cuma dhaabbatu lee laali mi'a. Ada mama turre ni beektu bakki dhufee Yusuf jechuudha. Itti jiran irraa deebisaa ture asii. Kunoo keessa. Lakki boolli sun duwwaa jira. Boolli sana keessa gahu tokko iyyuu hin jiru duwwaa jira boolli kuni. Kunoo akkuma beekamu jechuudha. Kanaan dura boolli jedhu nama miidhaa turan Abdallaa kaan asitti nagaltanii as keessatti jechuudha lafa. Asii nararaa turanii inshaallah amma gamshaan as keessa hin jiru bool'iyoo kottaa liina hin jiru asumtuu hin jiru asirraa kaanee faana dhoofna yookaan asuma naannoo kana jiraachuu danda'u jiraachuu boolla biraa jiraachuu nafu as hin jiru garuu hin deemna naannoodhuma kana garuu wanti shakkeen jira naannoo boolla biraa deemnee ilaallu. Hayyee hordoftoota keenya kunoo kanaan dura jechuudha bakki jarriitti qabanii nu awwaalaa turan asidha boolli tokko asii naannoo kana boolla yoo xiqqaate boolla torbatu jira naannoo kana keessa boolla kana keessa deemnee ilaaluu qabna jechuudha of eeggadhaa garuu gadi jedhaa deema namni tokko akkasinitti dhufee siin agarra sirraan baanee ilaalla. Bakki Yusuf ture naannoo kana keessa asii naannoo kana of eeggadhaa naannoo kana siirii jaraan chaatanii deemaa. Goda jeegaa garuu hin beekne garuu jechuudha. Keessa gaseenneen agarre keessa gaseenneen laalla. Akkaataa hundumni keessa gaseenneen laalla ta'uu laala miidhagina ta'aadha. Sulaiman maal gidaara irratti caccafaqansa isa siriidha. Magaacha siga siriidha la siriidha. Akka sirii gubbaa marta la as buutu la kan intina kan gabaddeet irra kan ta'irra lina dawa kasan intinne kan bona de baasa sarka qabda jarrin deebiin baasa itti naqayyechi dawaatu godaayi dafa